Jirra maltaate. Maaluma dhamaata diina koo maaliif si dhibbisa waa'ee koo gooftaa kootii kan na jaallatee ofittaa seen nama ararfatee dhiisa kana baasuu dandeessu. Tole shamarra harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Leensaa Mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata waaqayyoo jirtu jirra. Ashama daawwattoota kabajamtoota kan isin jaalannu kan isin kabajnu akkam jirtu fayyaa keessanii guddaasaa galatooma warreen dhugaa baay'ee na gammaddan gammachuun keessan gammachuu kootii gammachuun koomoo gammachuu keessan akka ta'e amantanii baga gammaddee baga waaqayyo iddoo lama si godhee warri naan jechaa turtan jechuudha. Guddaasaa galatooma har'ammoo egaa laayikii tuquudhaan dhaggeeffadhaan sinin jedha laayikii tuquun biraan darbina. Daawwattoota keenya Riyaan koo baranaanaaf ergite kennaanaaf ergite jechuudha. Kun akkuma argitan uffata isaa kana kun gadi guuree jira. Laayikii tuquudhaan egaa jedheera. Kun akkuma argitan kana isaa uffata akkasii kana naaf ergite jechuudha. Kun maaqafaadha. Maaqafaa daa'imaati ammatti kaa'uuf hin jira. Shurraabii tokkotti uwwiseera. Akkuma argitan kun shurraabii isaati jechuudha. Uffata kun jalaan cufama beektu uffata isa kana hundi keessan jechuudha. Yoogaa ciifnee jirra. Dubartiin deessan ciifti uffata akkasii na ergite jechuudha Riyaan koo. Akkuma argitan kun surree isaati kun baay'eedha jechuudha baay'ee ergite kun akkuma argitan kunillee jira jechuudha naanni kanaas jira. Kanas na ergite har'a kudoo gadi guureera. Akkuma argitan kana jechuudha kunis maaqafaadha isaan kun. Eeshi kunis immoo maaqafaa isa kanaati jechuudha. Maaqafaadha kuni uffata daa'ima baay'ee na ergite jechuudha. Kun immoo surree sakkamaati. Surree lama qaba. Kunis surreedha jechuudha. Surree sadii qaba jechuudha kuni. Surree sadii qaba. Kootiidha maaqafaadha qaba jechuudha. Isaan kun akkuma argitan kana aanata baay'eedha isaan kun kan qaban jechuudha. Inna kana akkuma argaa jirtan wanta baay'eedha jechuudha. Waan baay'ee na ergite kana keessaa fileen fide jechuudha. Itti uwwisuufan keessaa filee fide kan ishiitti ta'ullee jira kan ishiitti hin taanellee jira kan mucaatti ta'u jira kan itti hin taane jira jechuudha. Uffata dhiiraa ta'uudha akkuma argitan kana kan dhiiraati jechuudha. Baby boy jedha. Uffata dhiiraati irratti barreeffamee jira jechuudha. Kana fakkaata paantii illee qaba jechuudha kun paantii qaba meera paantiin isaas jira paantii qaba jechuudha. Asuma jira yamma kun kanammoo Mul'unaatu bitee sammuu mucaatti dhiquudha jechuudha. Akkuma argitan kana uffata mucaa nuti wanti binne hin jiru akka jirutti Riyaa kootu na ergee jechuudha Dubaa irraa. Kana bichaa miti baay'eedha jechuudha baay'eedha. Akkuma barana sanitti keessaa filee kan hin baaseedha kuni. Keessaa filee hin baasee inni kaan hin guguddataa inni kaan xixiqqaataa inni kaan akkuma beekamu paantii qabachuudha kuni. Paantii isaa meerre achi kaargoo keessatti hin dhiisetti fakkaata. Acha fuuna olu paantii qaba garuu argeera paantii isaa. Innaa kana fakkaata sinin jedha daawwattoota kiyyaa. Dhugaadha baay'ee sanitti gammadeera warreen goshee kana baga gammadde baga waaqayyo si keettanii naaf gammaddan gammachuu koo nafaana hirmaattan dhugaa guddaa galatooma warra gammadan faana gammada warra gaddan faana gaddaa jedha sagalee imsaatu jechuudha. Warra gammada waaqayyotu nu godhee egaa nafaana gammaddanii ulfaadhaa koomentii hunda keessanii dubbisaa tan ture jechuudha. Karaa keessaallee dhuftanii warreen na daawwaltanii toosiniin kaasiin afee dhiifama sin gaafadha. Na daawwalaa turtanii garuu kaasuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif amma silkii badaa sa'uunis egaa
naaf hin mijatu xiqqoo dubartiin deesse sagalee ishii qannafattee ciiftii naan jedhu jechuudha. Kanaaf jedheetanii obboleettii konna bira jira. Ishiitu mana keessa na guufaa jira. Ishiitu na qallabaa jira. Juusii immoo kun akkuma argitan wallaan safarri buumuluu yaa'ee natti baachaa jira jechuudha. Ala dooyadha. Mooqiin illee jira sararee jira. Wanti nani fayyadamu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kun warri kun warra nan keessaa dhugeedha. Warra itti fayyadameedha jechuudha argitanii. Alaandiin keessaa fa fayyadamees jiru. Isaan kun ismaa'u isaa. Amma kana ollaan namni dhufu harka duwwaan dhufu jechuudha. Muuqii qabatee dhufa, marqaa qabatee dhufa, juusii qabatee dhufa, mirindaa qabatee dhufa. Haala kanaan waan baay'ee qabatee dhufa jechuudha. Argitan miti waan baay'ee qabatee dhufa namni jechuudha. Harka duwwaa hin dhufanii kun lakuna irraa jammarameedha. Akkuma argitan kana waan baay'ee nyaata qabatanii dhufu, muuqii waan baay'ee qabatanii dhufu jechuudha. Harka duwwaan dhufanii ollaan namni natti dhufan jechuudha. Ollaan koo baay'eedha. Ammi sun harka duwwaan dhufu. Waan nyaatamu fidanii dhufu jechuudha argitanii. Ani amma irraatti guyyaa lama keessatti yoo dhuguuf nyaachuudha jibbisiise jechuudha dhugaa. Inni kaan muuqii danfisee fida. Bifa osoo sobi maalo. Mucaa obboleettii kootiitti ishiitu bo'aa jira ijoollee. Ol qabe ol fuudhi. Ol fuudhi baadhu. Rakkoo hin qabu jedhe. Akkasitti. Ushushu'ee sossobi. Mucaa obboleettii kootiitti naaf argitan. Beekteen sossobdu biiftuun. Uffata miiccaa jirti obboleettiin koo uffata sanarratti xuxxuraa'ee jechuudha naanda'u. Kan nama miiccu firuma namatti dhiyaatudha yookiin obboleettii yookiin haadha. Isa miiccaa jirti jechuudha. Naanda'u kan uffanni dhiiga ta'ee waan baay'ee jira miti sana miiccaa jirti jechuudha. Waame awoosiftu. Awoosiftu waame. Adoo. Adaan. Ingeessuun kuffistanii. In kuffista biikoo. Kana fakkaata. Cufi. Maalitti waraabbatte? Maatti waraabde? Kana fakkaata isiniin jennaa daawwattoota keenya. Warraadha mucaa boochistanis hin boochisiina. Rakkoon qabu zafamee jira? Rakkoon qabu shamaa daawwattoota keenya jirtu nagaa keessanii. Jirra. Maal taate? Mule baasiif ka qo'innu abaasu qo'e. Mule deemuu fi baasiif ka. Dafi maalootti isa istoofii achi baasiifiti. Laak iddoo asin ta'u mucaadhaaf mucaaf hun ta'u asitti hojjechuudha. Talagaa kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu. Isarratti hojjetama. Sifa baasu qonnu. Shiroo kottaa nyaadhaa shiroon hojjetamuutti jira daawwattoota keenya. Akkuma argitan natti tolee jira. Araasii ta'uun namatti tola kunoo akkuma argitan dafa araasii taasinis. Namatti tola baay'ee tokko. Laayikii tuqaa isiniin jenna daawwattoota keenya kunoo narraa bareedee jira tolee jira. Isiniin jenna maatti kenna. Isaatti hojjechuuf osii kan qaba akkas. Wantooti dheeraadha waan ta'eef. Hinciifna kunoo isiniin jenna daawwattoota keenya. Kunoo furdachaa jirra. Akkasitti jirra. Dhugaa koomentii keessan dubbisee baay'ee tokko na gammachiistanii natti toltanii warri nafaana dhiphattanis warri nafaana gammadanis sin galateeffachuu kan dhufee gammachuun koo gammachuu keessanii nafaana hirmaattaniittu nafaana qooddattaniittu galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa jiraadhaa. Isinis immoo darajaa kanaan isin haa ga'u. Darajaa ani ga'e kanaan isin haa ga'uun isiniin jedha. Kana
Kuno mucaa keenya ija keessa eegganna. Ada ijoollee lamaa ta'ee jira kuno galata Waaqayyoo. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Yoo agobarri waan jiruuf dukkanaa wanni keessa mucaadhaa jedheetanii mucaaf jecha maabiraatii humni isaa qannasiisee jira jechuudha. Maggaarrajaa illee akkuma argitan maggaarrajaa lama akka calaliin hin seennetti hojjetamee jira. Kanaaf jedheetanii manni keessa kan dukkanaa'u jechuudha. Akka ishiin zimmettuuf intilaarra qabe biifu ittiin akka taphachiisime lokkosiif akka ishiin zimmettuuf mucaa sistariiti. Kana fakkaataan isiniin jedha daawwattoota kiyya maal hin fannifna. Manni keessa akkuma argitan kana dukkanaa xiqqoo kana fakkaataa isiniin jedha daawwattoota keenya isaa taphachiistu. Kana fidu kana mucaadhaaf jenneetu mul'adhu siriimsaatu mul'adha mucaadhaaf jenneetu akkas goone jechuudha. Isiniin jedha nagaatti turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan chaaw baay'ee isiniin jedha nagaatti.